mucaa kana iccitii guddoodha baasee micciir jalaa micciir garee ijaarratee akkaataa ittiin namoota qaalii isaa hin goone qabee hidhee ittiin adamsee to'annoo isaa jala oolchuu karoora dheeraa waan qabu namoota adamsuutti akka ni adamsinaa yookiin nama nuti akkana goonaa jechuudhaan hedduu takka ani akka bolummaatti akka hiriyummaatti akka hedduu na yaamanitti na dadhabanii ani haala saniin itti seenelleen keessaa deebi'ee jechuudhaan dubbataa jechuu inni maaliif gaa namni tokko erga nama akkuma nama shiftaa yookiin namoota akka haala saniin innis jaargaree uummatee nama walirratti ijaaree ittiin walirratti uummata keenya wal nyaachisaa jira jechuu inni kuni waan jaalala uummata keenyaatiif tokkummaa uummata keenya akkasumatti gargar diigaa uummata keenya wal ficcisiisuu malee waan gaarii miti. Duraan inni mucaa hordii caamtu tana haa fuudhu jechuudhaan duraan akka isii fuudhuuf dubbachaa ture. Haa taatu isii tana ani niin jaaladha akkasitti mucaa tana maali cinaan jira jechuudhaan haala saniin isii tana cinaa dhaabbachuudhaan hedduu takka qabsoo saniin eegalee jechuudha. Sanumarraan gama kana tarkaanfatee kuni dhaabbachuu qabaa jechuun waan hin taane waan fokkotaadha waan ajaa'ibaati. Kanaafuu dhaabuun dirqama dhaabuu qabaa kun isuma kanaa seeratti dhiyeessuu maal nama hidhaami hidhamuu qabanii isuma kanaa hidhuudhaa unuma akkasiin isin jaaqabeemtaa firdoosa taqiyyaan viidiyoo biraatii walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.